tarkaanfii woboon godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa fi Daadoo keessatti waraana mootummaa PP irratti fudhachaa jiruun aanaa Kombolchaa gootutti dhuunfatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo woboon beeksisee jira. Caamsaa 17 bara 2023 irreefi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii laalessaa fudhachuudhaan waraana faashistii mootummaa Abiyyi Ahmad du'aa fi madoon adabuudhaan aanota keessaa buqqisuu itti fufee jiraachuu kan beeksise. Haaluma kanaanis tarkaanfii guyyaa har'aan tanaa barraaqarraa jalqabuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon aanaa Kombolchaa fi Daadoo irratti sa'aa wal fakkaatatti eegalee fudhachaa jiruun ammoo injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun aanaa Kombolchaa magaalattii fi gama kaaniin gandoota baadiyyaa danuu harkatti galfatee jiraachuu kan beeksise. Lolli jabaatee itti fufee meeshaa gurguddoo woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuus jiraattonni ragaa bahaa jiru. Tarkaanfii jabduu waraanni bilisummaa Oromoo woboon fudhachaa jiruun ammatti waraana mootummaa guututti aanaa Kombolchaa keessaa buqqisuudhaan baasanii akka jiran kan himame ammoo lola kanarratti qawwee danuu fi akkasuma gama kaaniin bombii fi rasaasa danuu dabalatee konkolaataa waraanaatis humnoota mootummaarraa waraanni bilisummaa Oromoo woboon gonfatee jiraachuunis himamee jira. Lola godinichuma aanaa Daadoo keessatti gaggeeffamaa jiruunis qaqqaaliiwwan sanyii Elamoo Qilxuu mooraa gurguddaa aanichaa keessaa baasuudhaan ammoo mooraa tokkotti galchanii yeroo ammaan tana lolaa jiraachuunis himamee jira. Aanaa Daadootti ammoo lolli kan hin xumuramne yoo ta'u haga ammaatti loltoota PP irraa hedduun isaanii ajjeefamanii hedduunis madaanii jiraachuun kan himame. Gama meeshaatiin qawwee dabalatee bombiidhaa fi akkasuma gama biraatiin ammoo wantoonni biroo danuunis kanneen waraanaaf oolan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa harka woboo galanii jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola jabaa guyyaa har'aan tanaa diirama kana jalqabeen Kombolchaa fi Daadoo keessaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad ari'achuudhaan baafatee injifannoo gonfatee saba isaatti makamee akka jiru kan beeksise. Lolli jiddu galeessaas kaaba lixa Shaggar dabalatee gama biraatiin kibba Oromiyaa fi lixattis yeroo wal fakkaataatti guyyaa har'aan tana waraanni bilisummaa Oromoo woboon yeroo dheeraadhaaf erga humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad torbaaniif ofirraa ittisaa turanii lolatti galanii injifannoo gurguddoos gonfatanii harkatti galfatanii bakkoota hedduu harkaa qabaachuus beeksisanii jiru. mootummaa gabroonfattuu impaayera Itoophiyaa ijaarte harrammoo tiksaa jirtu araara kadhateen beeku na amana. Araara kadhateen beeku namni tokkoyyuu nin beeka. Jaallan iddoo kamuu jiraatan kan facaanee jirru nu dhagaa miti. Iddoo tokkon teenyu nu woboo urjii Oromiyaan bal'oo faca'insi keenya akkasi. Hanga fa'uu hanga barbaade rakkoon kamuu jiraattu impaayera Itoophiyaa yaada ciccitaa adda addaa qabannee mootummaa gadi galoo irraa kana hin kadhanne eenyuyyuu jechuu kun dhugaa jirtu. Warri ololu maqaa araaraan nu cabsee bareera nagaa waan jaallannuuf hooggantoota keenya cabsee harkatti galfateera, hidheera, darareera. Harrammoo haftee hambaa daa'ima abbootii ishee irraa qabsoo fudhattee kuftee kuffisaa jirtu kana qawween injifachuu hin danda'u.
yoo danda'e ololaan akka sangoota burree sana gargar diddiigee injifachuuf Oromoo akkasitti cabsee bare waan ta'eef hin danda'amu har'a sun. Rakkoon keessa keenya naamusumaa fi seera woboon qabuun keessa keenyatti sirrata. Kanaan ala woboon kamuu eessayyuu jiru namni kamuu kadhaa mootummaa kana dhaqee hin jiru. Mootummaan kun garuu nu kadhateera. Nu kadhateera. Sanaaf immoo akka dhaaba jaarmiyaa hoggansa tokkoon taliigamu naamusa qabu saba bakka bu'eetti deebbiitti laanneerra. Deebbiin itti laanne nagaan yoo wanti Oromoon barbaaddu akka barbaaddutti barcuma nagaarra taa'anii waliin dubbatanii ni furama ta'e sana furuuf nu qophii. Balballi keenya yoomuu bana sanatti deebbii laanneerra. Mootummichi nu kadhate rakkoon Oromoo keessaa akka rakkoo gama Tigraay hin laaffattuufi. Kanaaf bakka nuti argamne warri qaama sadaffaa jechaa turre argametti hin argamne. Kanaafuu nagaanis ni injifanna, lolaanis ni injifanna. Bakka sanatti hin argamne. Borus yoo jiraate hin sodaannu nuti. Haqa san harkaa qabna. Isaaniif aangoo barcuma siyaasaa dachee Oromiyaa Oromoof dabarsanii kennuun hadhoof kokkee kana gadi hin buusuufi. Rakkoon gama Tigraay achi bahaa. Rakkoo sekiyuriitiiti. Rakkoon Oromiyaa keessa jirtu handhuura biyyittii impaayerittiiti. Marrummaantu diigamuuf taa'a. Nagaan furamuunsaa ni ulfaata. Bakka haqnii fi dhugaan jirutti. Sossobbaa dabsaa fi jallinaan immoo gali. Tiksee loonii miti waraanni bilisummaa Oromoo. Ba'uuf heeyyama nama hin gaafatu. Galuufis heeyyama nama gaafatu hin qabu. Irree isaatu isa baasee irree isaatu isa gashe. Warri seenaan beekne, warri dhugaan beekne, gariin wallaalaan keenya, gariin nagaan haa bu'uuf, gariin immoo kan beekamu malee kan beekumsa hin qabne. Warri akkasii immoo kallattiitiin nagaa buusuuf tattaaffii taasisa. Nagaa buusuuf tattaaffii taasisuu isaaniif galata qabu. Nagaan garuu akkatti bu'u hin beekanii sana woboof haa dhiisan. Kanaafuu nagaatiin Oromoon rakkoo ishee furachuun ni fakkaata yoo ta'e sodaan qabnu hin fakkaatu immoo lolarraa duuban jennu ni xumurra ni injifanna ni guduunfinaa jedhu. Kun haqa. Hanga jennu keenya irraa seessuun hin jiru. Kodhollee miti siin jedheera. Leencuma olol usussiin gumgummiin hamiin homaa deemsa keenya taakkuu tokko duuban deebisu. Ololli hin jiru taanaan hojii hojjechaa hin jirruu jechuudha. Nama qimmiidhaan jirruu jechuu sirriitti ololli hin jiru taanaan. Dhiigan boo'u taanaan hojiitu hin jiru jechuudha. Irribaa kaanee yoo of gaafachuu qabna. Tirarraas haa ta'u diinarraa. Ololli hin jiru taanaan hojiitu hin jiru jechuudha. Kanaaf ololli kamuu haala kamiinuu facaatii kamiyyuu hin fidu waraana bilisummaa Oromoo keessatti.